fuudhee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan sagalee keessan Qaanqee Show. Qaanqee Show dhiifne bokkuu maltii miidiyaadhaan gabbaadee jira. Baatiiwwan arfan darbe kana afurri keenya isin jalaa dhokatee ture. Baay'een keessan nu gaafachaa turtan. Eessatti maddee gingilchaa maaf dhiiste? Waan akka gingilchaa kan dhiisu na godhan waa isin daawwachiisuu barbaada. Sagantaa har'a furtee kan isin dhiyaate jedhanaaltichi keessan kun qaqalee keessan Habtaamuu Lamuuti. Kottaa naa waliin. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya akkuma sila isiniin jedhee miidiyaan keenya maqaa Qaanqee Show'tti waggoottan 8 darbe isin tajaajilaa ture. Gingilchaadhaan immoo waggaa 2 walakkaadha. Waggaa salgaffaa qabachuudhaaf maqaa haaraadhaan gadi baane. Bokkuu maltii miidiyaa bringing the idea to the life. Har'a akka durii fagoo teenye gingilchina osoo hin taane asuma Oromiyaa dhufne annuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessa teenye gingilchuudhaaf qophoofnee jirra. Istiidiyoo keenya deemnee isin daawwachiifna. Kaayyoon keenya mul'anni keenya isuma kaleessaa Oromoof Oromiyaa Oromummaa kottaa naa waliin. Egaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gara receptionii keenya erga dhuftanii intalli Oromoo bareedduun durbaa odaa jala teessee isin simatte. Odaa maal akka ta'e agartaniittu bakka kana dhuftanii aara galfattu. Piikcharoota isin asirratti argaa jirtan kabajamaa keenya adeeroo keenya doktora kabajaa artist Alii Birraa Eebbisaa Addunyaa Hacee Hundeessaa isaan jala teessu gama waajjira manaajeraatti si geessaa anuma waliin kottaa. Daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan bakki kun waajjira manaajeraati. Eenyutu manaajera ta'a? Wal gaggaafadhaa. Bakka kanaan gaafa gadi baatanii bakki kun immoo keessummoonni gara waajjira keenyaa dhufan bakka itti taa'anii aara galfatan. As teessanii qilleensa Oromiyaa, qilleensa Finfinnee onachaa kottaa. Bakki kun immoo bakka itti viidiyoon adda addaa editii ta'uudha. Meeshaaleen nu hanqatanii jiru suutuma suuta guuttannaa yoo dandeessanis nu guutaa. Bakki kun bakka faayinaansiin ofiisiidha. Waajjirri keenya guddaadhaan nuffina kottaa numa waliin. Bakki kun akkuma argaa jirtan namoonni gaaffiif deebiif nu bira dhufanii otoo gara waltajjiitti ol hin bahin bakka kana taa'anii fuula isaanii ilaallatanii achi as galagalanii asirraan erga of daawwatanii booddee gara waltajjiitti ol bu'u. Asiin olis hin baasu kottaa naa waliin hin nuffina. Bakki kun bakka sagantaa baay'eetti hojjechuu dandeenyudha. Bakki isin amma argaa jirtan kun sagantaa 3-4 hojjechuu dandeenya. Ashaaraa magariisaas qabna. Magariisa baay'ee asii qabna. Akkuma muummicha ministeeraa keenya magariisa jaallanna nuti. Oromoon magariisa jaallanna. Namooti baay'een dhufanii as ta'anii kursii isaanii qabna. Sagantaa babbareedaa baay'ee keessatti hojjechuudhaaf qophoofnee jirra. Istiidiyoon keenya inni guddaan kinoo as geenye jirra kinoo. Nama 20 haga nama 50tti kursii teessisuu danda'u qabna. Bakki kun bakka gaaffiif deebii itti gaggeeffamu. Bakki kun bakka sagantaan adda addaa itti gaggeeffamu. Bakki kun bakka itti gingilfamudha. Bakki kun bakka itti Qaanqee Show calaqqisu. Akkuma asitti argaa jirtan waltajjiin kun waltajjii bal'aadha. Isteejii guddaa qabna. Isteejii kana keessatti sagantaa baay'ee hojjechuu dandeenya. Bakka kanatti sagantaa 3-4 hojjechuu dandeenya. Istiidiyoo keenya gaafa dhuftanii Oromummaa urgaa waan Oromootu keessaa mul'ata. Kanarra ture. Kanaaf isin jalaa bane. Kanaaf afuurri keenya dhabame. Kana hojjenne. Kana hojjechuun keenya kaayyoon isaa maaliif? Mee waliin dubbannaa. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya baatiiwwan 4 darban kana sagaleen koo kan isin jalaa dhokateef sababii isaa inni guddaan isa kana. Istiidiyoo keenya daawwattaniitu waggoottan 8 darbe kana biyya faranjii keessa taa'een miidiyaa hojjechaa ture. Biyya faranjii keessa taa'een biyyatti gingilchaa ture. Amma seenaan geeddarame handhuura biyya keenya Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessa teenye gingilchuudhaaf gara biyyaatti dhufne istiidiyoo kana fakkaatu ijaarre. Maaluma isaaf godha namichi kuni istiidiyoo amma ga'u kana keessatti maal godhattanii akkasiin gungumtan shakkiin qaba. Waa tokkotu jira. Yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti wanti aadaa nuuf ta'e Oromoon miidiyaan Oromoon sagaleen qabu jenneedhuma dhalaannaduu malee waa tokko bu'aa amma ija xaafii geessu tokko buusnee hin argamne baay'een keenya. Kanaaf akka ilma Oromoo tokko anis bu'aan buusuu qabu gama kiyyaan waan gochuu qabu istiidiyoo kana ijaare torban keessatti guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 yoon itti gargaarame guyyaa 4 yookaan guyyaa 5 immoo ijoollee Oromoo dandeettii qabaatanii ijoollee Oromoo ogummaa itti qabaatanii humna itti dhabanii istiidiyoo kireeffachuu dadhabanii kaameeraa bitachuu dadhabaniif carraa banuu dhaban istiidiyoo
hamma naga'u kana baneera. Kanaaf ijoolleen keenya waa'ee aadaa uummata Oromoo irratti, seenaa uummata Oromoo irratti, artii uummata Oromoo irratti hojjechuudhaaf barbaadan fedha qabdan istiidiyoon kun kan keessa kan kooduwwaa miti. Ani itti hadaf quyyuu baleessa hawaasa kanaaf hin hojjedha. Yeroo hundumaa miidiyaan qabnu jennee dubbachuu keessaa ba'uu qabna. Anis akka nama tokkootti waan narraa eegamuun buusa jedheen istiidiyoo kana fakkaatu ijaaree jira. Kottaa waliin hojjenna. Kottaa waliin aadaa uummata keenyaa beeksisna. Kottaa waliin seenaa uummata keenyaa addunyaatti beeksisna. Kottaa artii keenya irratti hojjenna. Kottaa afaan keenya irratti hojjenna. Balballi keenya yeroo hundumaa isiniif banaa. Lakkoofsi bilbilaa 994 bilbilaati. Ofiisa keenya kottaati. Sagantaa irratti hojjechuu barbaadde irratti qophaati. Waa'ee aadaa Oromoo fi Oromummaa irratti, waa'ee biyya keenyaa irratti, waa'ee abbaa biyyummaa keenyaa irratti, waa'ee seenaa uummata Oromoo irratti waliin hojjechuudhaaf qophii. Balballi keenya isiniif banaa. Istiidiyoon kun kan kooduwwaa miti kan keessan. Yaa ijoollee Oromoo dandeettii qabdanii, shamarran Oromoo, qeerroo Oromoo, harree Oromoo, balballi keenya isiniif banaadha. Kotta abbootiin qabeenyaa Oromoos mootummaanis waan dandeessaniin immoo nu cinaa dhaabbadha. Waan kana keessa akkan xiiqeffadhee galu kan na godhe inni guddaan yeroo darbe waa'ee afaan Oromootiin kadhannaaf hin kadhanne walitti bu'iinsa waldaa amantoota Ortodoksii gidduutti ta'een Phaaphaasonni keenya gurguddoon 20 ol bakka tokkotti yeroo isaan haasa'an maayikii lamatu isaan fuuldura. Warri kaan maayikii 30 haga 40 fuuldura isaanii. Uummata Oromoo miliyoonii 50 hamma naga'u keessa miidiyaa dhabuu keenya naqaanfachaa. Kanaafan baatiiwwan 4 isin jalaa bada. Waan baay'ee jedhamaa ture sooshaal miidiyaa kanarra. Gaafan waa maxxansu, gaafa waa dubbatu, namni waan baay'ee dubbata. Waan dubbatamu kana hundumaadhaaf deebii kennuudhaaf hin danda'u. Sababiin isaa hojiirra jira. Hojiin irra ture kanoo isa kana. Waa'ee Oromoo, waa'ee Oromummaa, waa'ee aadaa, waa'ee eenyummaati. Malee akka sooshaal miidiyaa irraa dubbatamu. Sooshaal miidiyaa irraa waan baay'ee jira. Maqaa wal balleessuuf qophiidhamu. Maqaa wal xureessuuf qophiidhamu. Dhoqqee walitti dibuudhaaf qophiidhamu. Gaafa garuu hojiin hojjetamu wal cinaa dhaabbachuudhaaf immoo hin jiru. Waan baay'ee jedhamu keessan jira. Kanatu na fuuldura jira. Qalaasa na fuuldura jiru kana. Qalaasa kana keessa maal akka jiru tokkoon keessan yoo gaafadhe namni deebii adda addaatti kennuu danda'a. Inni kaan bishaantu keessa jira jechuu danda'a. Inni kaan buna jechuu danda'a. Inni kaan aannan jechuu danda'a. Inni kaan burqaa jechuu danda'a. Inni kaan daadhii, inni kaan farsoo, inni kaan duwwaadha jechuu danda'a. Waan as keessa jiru garuu kan beeku isa keessa jiruu fi isatti naqe duwwaadha. Maal akkan ta'eef maal akkana keessa jiru kan beeku isa na uumeef ana duwwaadha. Maqaa adda addaa nuu moggaasu. Maqaa nuu moggaasan kana hundumaadhaaf deebii kennuu hin dandeenye. Sababiin isaa hojiirra jira. Hojii harkaa qabnu immoo saka. Gara biyya ofiitti dhufanii uummata ofiitiif hojjechuun, uummata ofiitiif sagalee ta'uun nama boonsuu qaba malee nama qaanessuu hin qabu. Kanaaf warri waan adda addaa barreessitan ammallee barreessaa jirtan sanaaf deebii hin qabu. Yoo isiniif dhaabbannee deebii kennaa oolle waan hojjechuudhaaf deemuu daganna waan ta'eef yaada keessan tuffachaa isiniin kabajaa bira dabarra. Kottaati uummata keenyaa waliin hojjenna. Kottaa uummata keenyaa sagalee waliin. Oromoon miidiyaan qabu, Oromoon sagaleen qabu keessaa baanee Oromoon sagalee qaba, sagalee tokko waliin dhaabbannu. Waliin uummata keenyaaf haa qabsoomnu. Waliin dinagdee keenyaaf haa qabsoomnu. Waliin aadaa keenyaaf haa qabsoomnu. Waliin artii keenyaaf haa qabsoomnu. Dhugaa baay'ee qabna, dhugaa keenya akka itti dubbannu dhabne. Warri kaan kijiba dubbatanii dhugaa fakkeessanii ittiin maqaa uummata keenyaa xureessaa oolu. Yeroo teenyeetti wal komannu. Yeroo teenyee uummata keenyaaf nagaa labsinu. Yeroo teenyee afaan keenyaaf artii keenya waliin guddisnu. Yeroo teenyee eenyummaa keenya waliin dagaagnu. Yeroo teenyee maqaa wal xureessinu. Akka namoonni jedhan sana otoo hin taane waan an keessa jiru agartaniittu uummanni Oromoo murteessa. Malee waan sooshaal miidiyaa irraa wacaa oolu kana miti. Waan itti jirru kana ilaalaati. Isiniyyuu firdii kenna. Kanaaf obboloonni keenya miidiyaa irratti hojjechuudhaaf fedha qabdanii viidiyoo keenya sin daawwachiifnee jirra. Naannoon isaa naannoo 24 Finfinnee naannoo Impeeriyaaliiti. Bilbila nama siniin jedhe kanaan bilbiltanii dhuftanii galmooftanii waliin uummata keenyaaf hojjechuu. Haga yonaatti waan nu daawwattaniif baay'ee galatooma. Sagantaan keenya barsiisoo ta'an, bashannansiisoo ta'an torban lamman sadan dhufu kana ni jalqaba. Waan xixiqqoon waan qattee jira waan sana guuttannee sagantaa babbareedaa isinii furannee dhufna. Waan nu daawwattaniif baay'ee galatooma. Kottaa waliin uummata keenyaaf sagalee taana. Kottaa isiniin jenna dingisha yeroo biraa fudhadhee isiniif dhiyaadha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya haga yonaatti waan nu daawwattaniif baay'ee galatooma. Nagaan nuuf jiraadha.